Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota as guutuu akkam jirtu nagaa keessanii ani galata waaqayyo nagaa kiyyaan jira. Mee har'ammoo waa tokko irraa hin dubbachuu dhufee viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaa. Subscribe illee osoo hin godhin warri ilaalaa jirtan video kiyya subscribe naa godhaa, like illee godhaatuun ijoollee biyya hambaa jiran ijoollee mana madaamii keessa jiran akkana qaqqabuuf dhaamsa kana asumaan sinitti dhaammadha sinin jedha obbolaawwan koo. Walaa jajjabeessinu like walaa goonu sa'aatii keenya yeroo boqonnaa keenya yeroo keenya waan hin taane irratti TikTok irratti scroll godhu irratti qooda dabarsinu waan ta'e walirraa haa barannu walaa gorfannu akka nagaan biyya baanitti akka nagaan biyya keenyatti gallu maal gochuu akka qabnu walirraa haa barannu. Ijoollee baay'ee dhawaatii jirra, ijoollee baay'ee haati isaanii imimmaan buustee bo'aa jirti na mee kanaafuyyuu ijoolleen tasuma waan kun isaan hin qaqqabne waan jiruuf akka isaan qaqqabuuf viidiyoo kana like godhaa, share godhaa. Dursa dhugaa dubbachuudhaaf nuti warri silkii fayyadamu warri waayifaa qabnu even silkii qabaannee daatatti guuttannee warri fayyadamnu waaqayyoon galateeffadhaa. Ijoollee silkii hin qabne, ijoolleen silkiin hin eeyyamamneef, ijoolleen sa'aatii 24 hojjettu, ijoolleen maatii isheellee dubbisuuf silkii hin qabne ijoollee meeqa jira. Nuti garuu isaanirra caallee odoo hin taane waaqayyo carraa kana nuu kenneera waan ta'eef carraa kana immoo barachuudhaan ijoollee akkasii bira dhaabbachuudhaan wal jajjabeessuudhaan nagaan akka biyyaa baanetti nagaan gara biyyaa gara haadha keenya gara maatii keenya gara ilmoo keenya akka deebinu walaa gorfannu sinin jedha. Silkii keessan waa gaariif itti fayyadama. Waaqayyoon erga carraa kana sinii kenne waan yaraadhaaf itti fayyadamina. Nama arrabsuudhaaf itti fayyadamina. Nama cabsuuf silkii keessan itti fayyadamina. Lubbuun nama tokko jechoota sin barreessitaniin jechoota sin dubbattaniin akka hin banne of eeggannoo godha. Innaa har'asimuyyuu guyyaa guyyaan wanti miidiyaan kun nutti finne hin jiru, wanti nun dhageenye hin jiru, wanti ijoollee mana madaamii keessatti irratti hin uumamne tokko iyyuu hin jiru. Innaa kanammoo of eeggannoo cimaa waaqa biratti abbaatu ofii godhachuudha. Amma mucayyoon takka dhulfataate iddoo isheen jirtu iddoo mana isheen jirtu abbaa manaa fi mucaa xiqqaa jiradhanii mucayyoon garuu akkamitti akka dhulfataate sirman beektu jechuudha. Madaamin ishee dhulfa eegataate ilma kiyyarraa immoo abbaa manaa kiyyarraa ergaa takkaa uumame rakkoon qabu sin gargaaraa jettiin. Isheen garuu waanuma beeku tokko hin jiru jettiin. Gaafa kana madaamin hin kadhattiin diddee isheen hin beeku jetteetuma hin beeku jettee silkii akkuma qabattee hin baaste gadi ishii gatte jechuudha. Yeroo kana waa'een immoo nama godhee fi zeega Itoophiyaa takka ishee arginaaniin madaam ishee gaafattee ofitti fudhatan jechuudha. Ammas zeegan Itoophiyaa tunii fi madaamiin ishee hin gaafannaanan wanni hin beeku hin jiruudha jette. Laalaa baay'ee ulfaataadha. Dhulfi ishee guddateera. Kan biyyaa dhufneef maaliif akka ta'e beektu. Amma birrii biyyatti ittiin deebituu dhabdee ijoolleen biyya kiyyaa tikkeetti muraana galchaa jetteeti kan kadhachaa jirtu jechuudha. Innaa maal isiniin jechuu barbaadanii nama kamiyyuu namanina. Fakkeenyaaf nyaata isaan jalaa deebi'ee yookaan immoo odoo hin barbaanne hodhanii gaafsinii kennan amantanii nyaatina. Ani akka peepsii minaamina kana bishaan buqqaa waan akkanaa kana surma fayyadamina.
even wayi nyaachaa jiraattan taanaan yookaan madaamin keessa mana hin jirtu taanaan namtichi yookaan warri dhiiraa kun wayi nyaachaa dhumartanuu sobanii irraa si waamanii wayitti godhuu danda'u waan ta'eef of eeggannoo godha. Deebitanii waan san hin dhugin hin nyaatin kalas. Bakka amma danda'ame tokko of eeggannoo godha. Amma mucattii tana yookaan qorichaan addanaziisaniit itti fayyadamaniit ishee wanni beektu hin jiru ganama gizee qaawwatoomtu hin jiru akkasitti dhulfa ta'uu dandeessi. Namarratti faraduu hin dandeenyu, namarratti murteessuu hin dandeenyu. Abbaan murtii Waaqa. Waan ija keenyaan hin agarre tokko akkana akkas jennee haasa'uu hin dandeenyu. Anis haasa'uu fi mitis kanan dhufe kana. Ani kanan dhufeef of eeggannoo godhaa. Nama kamiyyuu hin amaninaa. Kifilee hirriibaa hoo qabaattan qollofadhaa, cufadhaa, rafaa. Malee mucaan umurii isaa ganaadha. Baabbaan nama gaariidha. Namni gaariin lafa kanarra hin jiru. Nama gaarii agarre bara. Nama gaarii nama ajjeesaa jira namni. Namni biyya ofiitu zeegaan ofii zeegaa ofii hudhee ajjeesaa bara. Kanaafuu mukaan nama Arabaa miti. Nama biyya keenyatu amanuu hin dandeenyu waan ta'eef nama kamiyyuu hin amaninaa. Waaqa biratti of eeggadhaa kan jedhu dabarsuu dhufe malee nama kamiyyuu irratti murteessuu hin dhufne. Murteessaa Waaqa waan ija keenya hin agarre tokkos akkana taateeti ishiin maali amma dhaqee wajjin rafuutti maal taate akkamitti hin beekne soba maatte beeknani. Kanaafiyyuu namarratti murteessuus dhiisa. Murtii Waaqaaf dhiisame. Nama oo dandeessan gorsa kadhannoo godhaafi kanarraa kan hafe namarratti murteessina. Nagaan tura.